Nageenyi Abiraam kun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama shakkisiisaa jechuudha. Dhuguma Ruutaanis lakkaa amanteetuma isa bira bulchite abbaadha jedhee hanga kana duraa umaayyuu hin dubbannee amma garuu rakkoo biraa keessa gallaa isa kana duraatu raawwatamaa yoo jettullee dubbachaa turte jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jechaa egaa subscribe like gochuun na jajjabeessaa qimamochee kiyya siniin jechaa haa ta'u malee egaa Ruutaan akka duubaan dhuftee argitanii turtanii namoonni baay'een illee miilli duubaan jira poolisii fiddee dhuftee jechaa turanii garumtuun turre maal hojii dhuftee eenyutu iddoo kana sitti miidheenii ganaa lola biraa kaasaa ture. Abeeliitu itti meechuudha Abeel kolfaadha ture. Eenyutu itti meesin keessa akkamittiin dhufuu dandeessi minaa jechaanii yeroo inni turetti anatu itti mee rakkoon biraallee yoo uumame jedheeni dirqamaa ishiitu barbaachisaa waanta ta'eefi hoosisuu qabdi jedheen jechuudha. Kan maalii ani halkanidha kophaa kiyya miti kanan bulchee isa kanaafuu maal barbaacha dhuftee na mucaa kiyya fudhachuun dhufee na mucaa kan maalii ani akaawii nyaachisaan ture ispoortii hojjechiisaan ture ofirra ciibsee jechaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf Hermeelaan achi garagaltee fa'ii kolfaa turte maal jechuudha meena kan na dhibee mucaan fudhattu darbite jechaadha kan inni ture. Ishiin immoo baay'ee tokkodhaanii obsa godhattee turte jechuudha. Egaa kana gidduutti kan maaliidha jennaan sa'aatiitti dhuftee ilaaluu dandeessa. Sa'aatii sadii keessatti hoosistes haa ta'u taphachiistes haa ta'u hin deemtaa. Kanarraatiin kanaaf immoo mucaan kiyyaa ana faana ta'uu qabaa kan inni jedhu jechuudha. Qubna gara haasa'uu hin dandeessu qubna gara haasa'ii kan jechaa turte Hermuuni. Ishiin immoo ati hin guddanne gana guddina si barbaachisa jennaan aannan bitee fi kinoo baxabbatee fi hoosisaatu jira kan jechaatu jiru jechuudha. Amma Abiraamii jechuudha xuuxxoon kanayyuu jechuudha shaawaruma keessatti dhiqeetu itti baxabbatee bishaanuma qorraatti kennuunsa hin oolle halkan muluu jechuudha. Amma barbaadeeyyuu abbaa ta'u Ruutaa ofii isaatiifuyyuu sammuun qabu akka barbaade ta'aa jira. Waan haasa'u hin beeku waan qalladu hin beeku maal jettee dhugumaan itti kennitee bira bulchitee ganama kaatee naa dhatta. Dhugaa dubbachuudhaaf immoo ani namanu karaa mataa kiyyaa jechuudha. Isa dhugaa jechuudha ani obsa akkanaan qabu dhiifama naa godhaati jechuudha. Abbaa dhiisee hanga barbaade abbaa ta'u isa nagaa dhabdanii isa akkattidhaan simmeetidhaanii oofamee mucaa duudaa mucaa ji'a 3 amma mucaan kun dhugaa dubbachuudhaaf yoona butututtee dheera dhugaa dubbachuudhaaf qaamni isaa jechuudha. Singaruu yoo midha kan obbartanii qoshiinaadha jechuudha mee maalidhaan akkatti nobsasii kenne akkatti shillaasi goosisee kana bira bulchite isa dhugaa viidiyoodhaan ala akkam akkanni bubbutaa ture egaa isuma beekamaadha malee namni maallaan jedhaa yeroo nani mucaa kana akkasittiin ol fuudhee gadi fuudhu jedhee yaada ture jechuudha. Elaa beetesabochee akkana taasisee akkana godhee Abiraam dhugaan siin jedhe dhugaa baay'ee nama gaddisiistuun hangana kan hin jedhamne jechuudha. Itti siquu gaafa ishiin barbaadduyyuu itti siquuyyuu dhoowwee jechuudha kan nama dhibu. Inni mimmiixataa ture mucaan jechuudha. Hoosisuullee kajeelteetti ishiinis mucaan illee barbaadeera ta'uu danda'a. Garummaa ishiinis qullaa dhufte jakkeetti wayillee irratti uffattee hin dhufne jechuudha. Haadha mucaa akka taateen beetti. Ajaa'iba keessa dhugaa rabbii ajaa'iba. Araarri waaqayyoo waan baay'ee isinii godheera dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaloo dhugaa waaqayyoo mucaa kana dhugaa isin akka barbaaddan ta'a. Akka barbaaddan bakka. Dhala duudaa homaa kan hin beekne wal harkatti qabdanii achi qabii as qabii ana fudhataa situ fudhataa maal jechuudhaan akkanaa maal jechuudhaan jedhe anarraa adda bahuu hin danda'u. Ergammoo rakkoo biraatu uumamaa jettee akkamittiidhaan kana akka asirra bullaa jedhe asirra bullaa ati akkasittiin bultaa nuti immoo hiriyoota waan taaneef madadaa bullaa algarradhee
algaarra akkatti ciisan agarsiisaa ture. Takka ol baheetu ilmuu kana haammatee maana ilaaltaa ija jaalalaatiin na ilaaltadha ganaa. Nagumkeetii jettiin ishiin immoo mucaa taate halkan tokko mucaa faana bulteeti. Halkan tokko barbaadde moo yeroo hundumaa barbaadde ilmirraan jennaan maal jechuudha halkanii. Halkan tokko maal jechuudha natu guddifata mucaa kiyyaa. Ennaananii mana dhaqeera ta'ee goromsaa wayii mana keessee ishiinii isaan bashannansiisti mucaan kiyya immoo gola keessaa bu'aa jedhe. Ati waan tokkoyyuu wanti qilleensa fudhachiiftee bashannansiistee hin jirtu achuma manytaa beetii keessaayyuu gadi hin baastu. Isa kanaafiyyuu ati fataa jedhi aannan guddisaa jedhe. Jalqaba irratti aannan gaafa ijoollee akkatti naatti kennamu lakkoofsa qaba, hanga qaba. Hanga ji'a jaatti immoo dirqama harma haadhaa addaan osoo hin citiin hodhuu qabdi daa'imni tokko. Hojjettoonni gaafa gara hojii isaanii deeman ganama hilmanii maashinaan lafa kaaniifitoo deemu jechuudha. Xuuxxuutti naqanii fi haala sanadhaanii kanii itti fayyadaman. Namoonni baay'een akkas godhu jechuudha. Iskoo ayi keessanoo safuu kana biraam keessattuu safuu inde abbaa daa'imaa taate haadha manaa qabda mucaa qabda akka abbaa manaa ta'e moo ani dhugaa sammuu gadi dhiise wayii natti fakkaata dhugaa dubbachuudhaaf inde maalidhaan akkana si godhu maaf akkas godhatta haati mucaa maaliif itti kennita har'a mucaan jajjaba ishii jajjaba siniif kenne waaqayyo mucaa yaada qabeessa mucaa ija guutuu sinii kenne dirqama achi buttanii as buttanii akka barbaadan gochuudhaare ispoortiin haa taphachiisaa ganaan inum godhamu hin godhuu miti dhaabaan tureen dhaabbatachaa ture waan ani jedheen hundumayyuu hin godhaa waan ishiin jettu waan ati jettu fa'ee akka hin dhageenye hin godhaa fuuteen deemtee balbala fa'ii qollofaadha kan inni ture jechuudha. Dhumarratti mucaan rafee raffisi jedheeni bukkee ciisee jira taa'e jedhaniin isaanis jechuudha beellisiin taa'an jechuudha. Amma akka miree mucaa fudhattee baati moo dhiistee baati naan galle wantichi keessan ganaa wanti biraa jira itti mudda jabaadha garuu dhimma mucaa kanaa osoo dhabdanii baay'ee gaariidha. Abiraam ruutaa dhiisee amma immoo amma boochisu ishii boochise gara mucaatti darbeetoo jira jechuudha. Kun yoo ta'u baate dhugaadha sibaagoo waayidhaan hidhamuu qaba rabbi. Boru yoo waan tokko ta'e qama miidhamaa ta'e simi tokko kan gatii baasu mucicha gatii baasa Abiraam ati qarshii baastu yaaduu dandeessa. Naa chaa'u mee nagaan bulan.